Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warreen min amantii garaa garaallee baga nagaan gara chaanaalii naanaat Oromoo nagaan dhuftan isiniin jedha. Inshaallah hadha yoo rabbi jedhee doqqoo gurraachaaf doqqoo diimaa akkamitti hojjetama isa jedhu isinitti agarsiisa. Kan inni irra deebi'ee doqqoo gurraacha kanaan dura isinii hojjedheen ture cuubaa wajjin irra deebi'ee isinii gochuu barbaachiseef doqqoon maalinni kan jedhu namoonni tokko na gaafataa turanii akka naannoo adda addaatti qocqocaa siin jedhama. Doqqoo jechuun qocqocaa siin jedhama. Barbaree daakame siin jedhama. Hin beeku naannoo keenyatti doqqoo jedhama. Qocqocaa siin jedhama. Tarii barbaree daakame siin jedhama. Kanaaf akka naannootti adda addaa akka naannoo keessanitti maal jedhama komentii jalatti illee naaf barreessaa. Amma doqqoo gurraacharraa isinii jalqaba kanaan dura waliin hojjenneerra. Doqqoo gurraachaaf kan nu barbaachisu qaaraa gurraachaa, dimbilaala, shunkurtii baaroo, qullubbii, jibimbila. Shunkurtii diimaa asitti dhiyeeffadhe kan immoo ittiin dabala isinitti hin fakkaatiin kana doqqoo gurraachaaf kan itti fayyadama jechuudha. Isinii galee kanattis naqachuu hin dandeessu garuu ani shunkurtii baaroo qofan fayyadama. Maaliif yoo kanatti fayyadamne bifti isaa akka nu jalaa magariisni sun hin banne jechuudha. Doqqoo gurraachi kun magariisa jechuudha. Magariisa ta'a bifti isaa magariisa isaa barbaadama waan ta'eef. Asitti asabuuda gurraachaaf asabuuda adiin qabaa. Ogiyoon qabaa. Ogiyoon kororimaadha. Isiniin jedheera. Irra baay'een namni ogiyoodhaan hin beeku kororimaadhaan beeka. Ogiyoon afaan Oromootiin ogiyoodha. Kunis ogiddaa. Jara kanan na barbaachisa jechuudha. An amma qullubbii qixxee isaan fayyadama. Jibimbilas qixxee isaan fayyadama. Qixxee isaa qaaraa diimaadhaaf fayyadama jechuudha. Shunkurtii baaroo immoo fayyuma isaan fayyadama jechuudha. Amma qaaraa kan koo itti naqadhee daaknee kaanee walitti deebina. Akka maashiniin isinitti hin iyyine inshaallah daaknee walitti deebina. Amma walitti deebinee jirra. Doqqoo keenya daakkannee doqqoon keenya kunoo kana fakkaata. Akka maashinii isinitti hin iyyinee fi baay'een daakee. Maaliif ganaa waan baay'ee isinitti agarsiisa. Firiijii keenya firiijii iddoo qorraa jechuudha. Waa tokko hin ta'u. Amma fedhe yoo ta'eyyuu waa tokko hin ta'u firiijii keessanii yoo biyyoo ho'aa ta'e sa'aatii tokko lama dura buuftanii gadi baastanii yookaan ganama marqaadhaan nyaachuuf barbaaddanii firiijii isa kaan keessa keessanii bultu ganama hin gadhiisa jechuudha. Akkasitti fayyadamtanii bareeda akka inni itti bareedu akka inni itti urgaa'u maashaallah jenna. Amma immoo gara isa diimaatti deebine jechuudha. Kunoodha isa diimaadhaaf amma kan nu barbaachisu amma kana keessaa wanti nu dhabne keefoo qofa jechuudha. Keefoo hin qabnu. Keefoon biyya kana jiru ija isaati. Ijji isaa kun namatti hin tolu. Foolii illee hin qabu. Yeroo tokko qofa bitee fayyadame. Kanaaf ani fayyadamuun jaalladhu. Jara kanaan fayyadame jechuudha. Keefoo qofan nu hafe. Keefoo namni qabdanii fayyadamtanu keefoo itti dabaladha. Keefoo naannoo biraatti massoobillaa jedhanii akkuma warra afaan Amaaraa kanatti dubbatu. Kanaaf keefoo jenna nuti. Keefoon immoo gosa lama jira. Akka isaan fayyadamne keessattuu warra biyya kana siyoo jedhamu jira kanaan keessa bu'u. Isa keefoodha namoonni baay'ee fayyadaman argaa. Siyooniif keefoon adda adda. Siyoon aannan keessa dhama keessa bu'aa. Baaduu keessa bu'a malee dhadhaarra ittoo isaarra kaa'ama. Foolii urgeessa malee wajjin daakamee nyaatamu isiniin jechuu kooti. Amma diimaadhaaf kan nu barbaachisu shunkurtii diimaatti godhanna. Dimbilaala maaliif ittiin goone? Itti gootanis rakkoo hin qabu. Hin mi'eessa garuu bifa nu jalaa balleessa. Intineedha. Bifti isaa adda ta'a jechuudha. Kanaaf itti nammu jechuudha dimbilaalli. Yoo jiraate keefooti itti namma. Keefoon xiqqeeffamee itti namma. Qullubbii, jibimbila kun jara kana asabuuda gurraachaa fi asabuuda adii walitti daakkadhee qabaan jechuudha. Asabuuda adiin beektan isinii namumti afaan Oromootiin illee xuquraazuma jechuudha maan fayyadamanii namoonni baay'een kan hin beeku. Asabuuda adii asabuuda adiidhaan immoo naccaazumudii jedhan. Naccaazumudii tun taane akka afaan Oromootti walitti himne asabuuda adii jedhama. Asabuuda adii fi asabuuda gurraachaa jechuudha kun. Kun immoo ogiyoodha.
kun soogidda gaa kuno isuma amma itti fayyadamne kana jara kanallee ammas maashiniitti naqee daakee ka'een inshaallah walitti deebina na hordofaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. walitti deebine kun akkuma argaartan nu gala kuno daakamee beera doqqoon keenya diimaan immoo kana fakkaataa jechuudha. Doqqoo diimaan marqaa wajjin isin nyaatama waan baay'ee wajjin nyaatama. Hanga wanaa marqaa isinitti agarsiisee jira. Cuubaaf marqaa isinitti agarsiisee cuubaadhaaf kanaan goonaa kanaanis gochuu dandeenya jechuudha. Cuubaa doqqoo diimaadhaanis hin godhama, doqqoo gurraachaanis hin godhama. Warri gaaffii doqqoon maali jettanii doqqoo jechuun qocqocaa yookaan barbaree akkasitti daakamee akka jimmaatti tarii adda ta'uu danda'a. Akka naannoo keessanitti immoo akkamitti akka daakamu maal akka itti naqattanu komentii jalatti nu barreessaa. Kuni sadiimaadha. Waan baay'eetti nyaatama isinitti agarsiisa inshaallah gara fuulduraatti. Kanaaf daakee aluma tokko isinitti agarsiisuu jedheetanii maaliif yoo inni akkas baay'ateef wanta argeerootti nammoo hin baay'ata. Waan baay'eetti nama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf daakkadhaa ilaalaa naannoo keessanitti immoo akkamitti daakama wal barsiifnaa. Nyaata aadaa Oromoo baay'ee qabna. Aadaan keenya bareedaadha. Baay'ee mi'aawaadha. Doqqoon kun illee waan baay'eedhaan nyaatama. Isinitti agarsiisa gara fuulduraatti inshaallah amma rabbina laaffiseen nu jajjabeessaa. Yoo isinitti tole laayikii godhaa, chaanaalii keenya sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Kana fakkaata doqqoon gurraachi. Kana fakkaata doqqoon diimaan kana fakkaata. Kana gaa akkuma isin argitan kana dura cuubaadhaan nyaannee jirra. Marqaattoo sa'aatiin nyaannee jirra. Amma waan biraa waan inni ittiin nyaatamus isiniin fida. Inshaallah yoo rabbina laaffisee hundayyuu adadaan isinii fida. Doqqoon immoo gurraachi kun immoo irra caalaa waan marqaaf waan biraa caalaa waan ittiin nyaatamus guyyaadhumaan isinitti agarsiisaa deema. Wala jajjabeessinu inshaallah. Kana fakkaataa jechuudha doqqoon keenya akka isinitti tole abdiin qaba. Nu jajjabeessuullee hin dagatinaa. Isiniin jedhaga kanuma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.